Appilikeeshinoonni firii hojjetan yeroo tokko ni dhufu, yeroo tokko ni kutu. Kun waan beekamaan. Akkasuma irraas immoo appilikeeshiniin tokko kan hojjetu ni jira. Keessumaa warreen Saudi Arabiyaa jiraatan aappii warra tolatti fayyadamtan appilikeeshiniin kun kutus kan dhufu waan ta'eef isin hin yaachisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun jirtu isin jecha hordoftanii kabajamoo arraasi appilikeeshiniin kun akkamitti hojjetaa fi inni eessatti argamu kan jiru yeroo hundaa'u isin garsiisa. Ammaas bifuma kanaan TikTok seennee akkuma yeroo hundaa isin garsiisaa turetti inni hojjetamu hin hojjetu turte dura eegalaallee booda gara biraatti haa tarkaanfannu. Amma aappiin kun ni gartan wanni inni dalagu jiru TikTok liivii dalagu ergalaallee booda bifuma kanaan ifduuba deebinee YouTubeis akkuma san akkuma yeroo hundaatti haalaaluu akka amansiisaa ta'utti walumaa galatti mee YouTubeis amma dalagu jennee argitan fakkeenyaaf amma liiviin kana yoon ibsannee ilaalle liiviidha kun akkuma ilaaltanii gartan ni hojjeta. Aappiin kun immoo eessa argama inni hoo eessa jira kan jiru mungkin gaafatamu mala akkuma san appilikeeshinii yeroo hundaa'u asirratti maxxansa diskiriipshinii jala warri beektan ni baafatan ammoo ammaaf telegiraama jala gurgurtan gadaaworoon telegiraama qabu waan ta'eef telegiraama gadaaworoodha irratti dhooytanii kalaqoonsa lamaa kana YouTube jala warri dhuftan ni argatan waan ta'eef bifuma kana aappiin kun isa kana barreeffama afaan oromootiin gara jalaatti barraa'ee jira. Wanni inni qabatee jirus akkuma ilaaltanii gartan zeeni firiidha. Kunis akkuma san moobaayiliin immoo lakkoofsaa akkuma kaamee jiru kan afaan oromootiin hiikamee jira. Bifuma kanaan ammoo isa gabbuufachuudhaaf aappiin isa kana internet firii kayyuu VPN lakkoofsa lama kan ammaan tana abdeettee jechuudha. Isa kanatti hogguloonni warreen isa kana qabdan warreen hin qabne immoo gadi buufattanii amma isaatu naaf hojjechaa jira waan ta'eef isin gabbuufadhaa. Ana immoo isaan isin garsiisa. Inni isa kana kunuuni argitanii amma isa dalagu jira. Yoon fidhaamsinee keessoo isa kalaallu taate keessoon isaa akkamiin hojjeta kan jiru waliin haa ilaallu. Okay. Amma zeenirraa kaa'ee jira. Keessoon isaa serveriin isaa akka kana gara gubbaatti jawwii lama akkas jira. Walumaa galatti moobaayilii warra jettan moobaayilii namaa firiin hin jiru kan jiru immoo maalleen isaa irraa gadiin 25 irraa hanga 60 kanatti fayyadamuu dandeessan ammoo zeen kana warreen ammoo irraa geeffaadha jiraattan jiraachuu keessan hin beekne kunuuni hojjetan illee amma ammoo zeen kanatti isin garsiisa. Zeen kana ammaan tan dhaamsinee waan jirruufi ifduuba deebinee telegiraama yoo fudhannee amma connect jaamalee hin dalagu bifuma kanaan ammallee warreen viidiyoodhaan hojjetan qarree funtanaa amma ni hojjetamu hin hojjetan jennee haala yaallu bifuma kanaan maruu malee hin hojjetu waan dhaamsinee jirruufi akkasumas TikTok yoo deebinee TikTok ifduuba deebinaan hin dalagu akkuma kan argitanii amma mee irra dhooyne isa moo kan biraa hojjechuu jiru kan jiru akkuma yeroo hundaa haa ilaallu. Okay, ammaan tana connectii goona connectii ta'ee jira biica akdara yookaan biica ibsa jira inni argitanii amma ifduuba deebinee Allahumma inni istawda'tuka hada okay liivii reefu dalagu jiru amma itti deebi'e YouTubein akkuma sanii deebi'ee jira. Mee YouTube halaaloo bifuma kana kunoo hojjetaa jiraachuu oguu inni ibsa ni argitan jechuudha. Bifuma kanaan kunoo dalaguutti jira. Hordoftoonni kabajamoo garuu immoo oguu gara chaanaala kanaa dhuftan chaanaala Gadaaworoodha. Viidiyoo oguu dhageeffattan laayikiin keessan baay'ee xiqqaadha. Laayik godhaa warreen chaanaala kana haaraa immoo sabiskiraayib godhaa isin jecha viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura.